عامل كيسو والفاد ده سنين جنة. آمين آمين آمين. سيسا جراتشوني بربادة قرو أسوفي جولي وجنجراتشو جريتي جولي ساتي ولين جولي رايولين جرا جنان أنا تلوكي راجران أنجلي كما من إدا خيسا باتي سديت تاي سنا فرتي قدتي ياو إن بيتاني ميرا ilmaan isaa waliin bakka jiran keessuma jiran bakkoota kayyuu jiran na akkasii gaafa achi dhaqee jiran yoo rabbi eessa deemu ani moo eessa deema siifi osoo akkana silaalaa buleellee dasna jedha yaa bakkitee keessa jirru yoo duubatti achi qabnee isinin mul'isne hedduu ulfaatti. والله ما أكاسي ربي نندندا وعمل كيسو بكا كان لين واباسو اس جرام نجرام ريفينسا جيري نمني شامبو في وني نغر غارون جرو مال ما فنديش نكويسي jaartii tiyya no jirra katawa rifeensalle ode Dubai kottu nyaata kottu akka biraan taa'u jiraan akka namni qamadii daree bira taa'u sanitti man dhalla daasin bishaan hin jiisu jedhee آمين 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 thank you galatuma Finfinnee jira namni Finfinnee jiru hin jira ka kursii faana gaabbasu ciree شو يعرفني أنا النبي ما الفكاتره بي والله ادو jiram te garo ammotu yo waa nyaachuun danda'amu karaa deemuun danda'amu waa dhuguun dandeettu bishaan takkittiin yoo waa dubbannellee garii polotikaa jedhanii waa borcuun hin taatu dhiis arraban naal ba'e kana is biraa haasaya waan akkanaan haasaya sila na akkasii akka soogiddaa namatti mi'aawa waan ta'eef gisee takka takka bar keessa buufadhu itti watima oodiif jaa dhugaa jechaan ilmaan xiyyaa jabeeffadha isii malee maal qaba rabbii gaditti isima jabeeffadha addunyaa tana dhiisinaa biraa jabeeffachuu dhiisiiti jaartii ta'e jabeeffadhu jetti maal jabeeffadha waan jaartii xiyyaan alaas jammar seennu qaba rabbiin natti adagatu waliif nu adiisu du'aa godha afaan namaan abbiin nurraa qabu haasida jedduu kenna rabbi haa kaasu أبشر لكم قبل وأنا كثير nama addaati isin wallahi shuu baga gammanne nu kullin keessan yoo na akkasi akkam jirta reeti maasi yaade maasi yaade jedha shukran affan Iyyuu baay'ee si yaanne beekama oma godhantu dhabe wayita kun sansalata wanni sansalatuma san kuti itti maraminaan jetti takka takka garuu maal godhan harka namaa jirra amma immoo fageenya nu daangesse abshiroo maa miti hullum lebagoo no akkasi wallahi wanni martuu guyyaa rabbi jedhee mataa waan ta'eefu du'aa hima gochuudha kama rabbi beektaami ijoollee dubbisuu iyyuu kan hin dandeenye qaqaba ijoollee gaafa jalqabaa san ijoolleen baatii sadii mulu osoo haasoituu bar kunuu jira san keessaa iyyuu
Uummata garaa jabeessa sana harkaa boonuu waan guddaadha. Gaafa mucaan sitti fiigumo sitti maramuudha mee yoo si dubbise maal ta'a daa'ima duudaa waan beene maal gochuu ofirraa ari'ume. Wallaahi waan nagas garaa namaa balleessu hin jiru garuu ammoo tiyuu wanni godhan hin jiru namni dhalee silaa akkas nama hin godhu. Maana ilmoollee hin beekan hedduu garaa jabaatanii maali murteen tiyya waa'ee galaallee guyya masalirraa malee achi dura waggaa lama sadii illee silaanti keessa taa'ee ilmaan tiyyee ilmaan tiyyaatiif taa'ee homaa nan gurgu ture garuu ammoo achillee taa'ee ilmaan tiyya mataa dhukkubsuu malee homaa bu'aa waan buusaaf hin jirre anaa miti hidhamaan na wajji hidhame guyyaa san baay'ee gadde dhugaa rabbi alhamdulillah wallaahi hedduu ulfaataan. Mucaan yoo isaan as baasan mucaan dubbisuudhaan itti fiigee jennaan mucaa irraa darbani osoo waan biyya namaa heeyyamamee viidiyoo wayii waraabanii akka taarikaatti lafa kaa'atanii sila hedduu garaa nama balleessa. Manni baay'ee tokko nama gara jabaadha abboon addunyaa marratti hin argine. Amiin amiin. Kasheer sii godhe sana hin argine biyya bakka biraatti bar hin heeyyamu bar sheer sii godhee ture bar viidiyoo wayii. Abitti achitti haasawin akkanaan jiru uummanni yoo milkeessu ulfaadhaa isin hin jenna. Amiin amiin amiin. Waan namni isiidhaan jedhu waan fedhu yoo ta'e yoo namni arrabasi gaachana ta'uufi yoo namni isiidhaan waa jedhe gaachana ta'uufi waan namni jecha hin taane waa isitti dubbate zorbal jettee ati si fudhachuu yoo namni si xiqqeessu barbaade ati immoo darajaa siisa duriitii ol kaaftee ofitti qabachuu qabda. Atis booniyyee namni waan ati hin qabne waan baay'ee bocuu danda'a gaafati isa jaallatte. Akka ati hin jaallanne itti wanta hin taane raawwatu malee isaan sun sin jaallatan hin sobu wallaahi dhugaan sitti mabar sin jaallatan isaan sun. Ani booniyyee barra jecha namaatti itti guyyaa takka fuulaan guru jecha nama jaalatee dabalaa deemanii kan isaan deemu duraan isin jedhaa ture jecha. Garuu wanni dhugumatti keessa keessatti natti dhagahamee yeroo waan ija kiyyaan arguu fi gurra kiyyaan akka dhaga'u kana malee jechi nama uumaan natti fakkaatu qorataa. Kala soomee akka jaarsa gidduu tokkotti waan baay'ee faajjee jirta faajjee kana jaalalleen barbaadu isin lamaan hojjaa. Akkasi rabbi walitti sinaa urgeessu walitti sinaa mi'eessu booniyyee dhugaa dubbachuuf ani isa kan obbolummaa isa kan akka nama jaallatees jaallatamee argeesi. Ilaa amma bilbilli kuni har'a tureera. Doktoriin an jaalladha miti an. Qoy. Laa biqiltuu teera jirti laa. Siigalee? Kana jechuun maal jechuudha beektaa? Gara fedheetuma ta'u dabarsee namaan kennu amman biqiltuu. Gara fedhe yoo namni dhufee waa isiin natti odeesse bilookiin godhachumaan nama sana. Siigalee? Sirriidha. Giraaboo. Akkasi. Yeroo akkanaa kana malee anallee amma dhugaa rabbi hirribni qajeelina qabu malee. Amma natti tureef natti tola dhugaa dubbachuuf. Ana natti toleera bataam gara. Akkasi. Wallahi jabdu. Irraan buusiin amma akkasumatti ta'u dhiifama telefoonni koo immoo waa wayii fideen irra kaa'eera daqiiqaa 4 daqiiqaa 5 irra sirreesse akkanatti. Waan santu wal fakkaata harkaan akkana fidiiti kan wal fakkaatanii walirra kaayyoo si danda'a. Fide godhaan jiraame yaa rabbi yoo rabbi na irraa kaase. Isin argaa hin jiru. Anallee na gaafatee ture akkasii irra sirreesse. Ani isin argaa hin jiru bara. Yaan argaa hin jirtu akka irra sirreesse waan san qabiiti kan wal fakkaatu walirra qixxeessee dhiisi. Okay, isa duwwaa jiru keessan tuqa miti. Yaa achi keessa fidda akka harkiftee kabadhee jiru isa duwwaa san keessa fidda wal keessa ta'a. Okay. Amma naa galee. Si galeeraa? Naa galee amma. Maqaan kodii osoo beekuusi. Dhaabaati jiraadhu abu wallahi dhugaa dubbachuuf. Ammaaliin godhaa ture beektaa? Qubumaan hin callisee akkasitti cuqaasaa ture bara. Akkasii irra gala boonii illee gaafa ilaahi birraa baase.
guyyaa tokko akkasirraa na baaseeranallee. Kanaaf booni yamma suuraa kana irraan kaasinii dhugaa dubbachuun wallaahi isa dhugaan siin jedhaan. Warra harrii bibbiqilche harreen isaanii harrii bibbiqilche warra sii galee warra baakgiraawundii isaa yookaan duuba isaa tarii si xobbee kanarratti si haadha manaa lammaffaa si gochuufaa waan akkasii warra ati mee idilaan miidhamta ijoolleedha. Amma kuni daa'imni yoon beekti mucaan kun fuudheera moo hin fuune ilmoo qabaachuu miti ganaa itti heerumtee egaa wajjiniin guddattu jedheen abdii qabaa biisinillaa rabbi tokko sinaa godhu. Tuntoo daa'imman hoosan Suudaaniin harkaa buusan. Maal haa ammoo maayyuu bara areedaan qabdu wal jaallattanii wal guddifadhaadha malee waan mallee ijoollee dabarre isiinis ijoollee ati ijoollee dabataa miti booniyyee nama dhugaa rabbii waa hunda caala innaa wal gaafannee jirraa godhanaaf booniyyee waggaa takka naa seera booniyyee akkuma silaa seeruma jaarsaa booniyyee baay'ee wal gaafannee jirraa mala argitee bilbila keessatti si ilaaluu eegaltee bara ni ilaaluu eegaltee akkasitti ta'eera jabaadhaatii inshallah rabbi tokko sinaa koy maal achi godha ozaanoo boona eksi ilaalande eenyutu jira ulfaa dhugaa tokko achi jira tole analleena waa maal wooma jaarsummaa na dubbachuuf fakkaata